murtee mi as TikTok kanarra Facebook irra deemusan ijoolleen natti dhiyaatan baay'een hiriyoonni kiyya jechuudha. Asli maal taate namni nama galateeffanne rabbiin hin galateeffatu jedhan. Rabbi sinaa kabaju galatooma urfaadha. Du'aayin teessan kadhaan keessan dhibbaaf dhibbatti rabbinaa dhagayeera. Rabbi sinaa milkeessu. Akkuma isin rabbiin naa kadhatanii rab rakkoo san keessaa na baasee na gammachiise isinillee waan isin rakkattan rakkoo keessaa rabbi sinaa baasu rakkoo mataa keessanii isintu beeka. Ani guyyaa isaan maal ta'ee obboleessa kiyyatu osoo mana barumsatii bayuu galgala Jum'aa torbaan darbee galgala. Jum'aa I think guyyaa tokko na dhoysanii kamisa haa ta'u Jum'aa haa ta'u warri illee na dhoysee Allahu aalam qabame. Toora sa'aatii 11 kana qabame obboleessi kiyya. Wanni narra ga'ee walumaa gala homa biyyatti Oromoo hundarra gayaa jiru jechuudha. Obboleessa kiyya qaban. Obboleessa kiyya qabanii yoo doktora guddaadha mucaalleen obboleessa doktoraati jedhee hin himanne rakkoon warri biyyaa kun nama tuffatanii beeytanii qe'ee nabii kenna funtaan yoo mucaalleen obboleessa doktoraati jedhee hin himanne warra qabetti sila warra qabetti anasoo doktora nama waggaa 27 barateeti jedhee kamisa yaa sila waan qabannatti fakkaatoo qabanillee gadhiisanatti fakkaata mucaalleen hin muddamenatti fakkaate hin himanne hin qabanii eegama konkolaataa korsiisanii harkaan gayatanii obboleessa isarra guddaatti kaanaa fi isa jidduu jirutti dawwalee qabamee jira gideen jedhee dawwalatu silkii zigaa jedhanii amaarifa kanaan gommaa gurraachisanii mataa keessa dhayaa silkii harkaa fuudhan yetadarrageenu eenyu qabee minaaminii kana isinitti himuun barbaadu jechuun kazaani silkii harkaa fuudhanii mucaa bakka geessan dhabne erga kamisaati jechuun guyyaa 10 achi buuten niitii haji kamaal jechuun poolis xaabiyaa kaan dhayna mana hidhaa kaan dhayna hin beeytan biyyatti namni yoo qabame fuluusa si gaafatamaa amma yeroo ammaa kana rabbi haalaffisu keessattuu amma faa nama akkanaa kanallee uma wuccaa garii jiru seeyaa nama wuccaa garii fira qaba anillee amma wuccaa garii jiru warruma lafan beeyne naman beeyne wayitu qabe malee wuccaa garii jiru tiyyaa furuufii jira gargaarsa na barbaachisa nama obboleessa Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Dubaay, Kuweeti, Katarii, Suudii qabu kanneen yoo argatan birrii faa gaggaafatan sinigalee kazaani guyyaa 8 bakka manni bu'ee dhabne kalees dheengadda argine walumaa galatti ganama kana bahe guyyaa 10 dhabe jechuudha. Tokkoffaa du'aayin teessanii bakka inni jiru mul'ifte milikkata du'aayi teessanii argeeraa isinin jedhe. Sinigalee waan isin jala dhokkate hunda rabbi isin haa mul'isu. Lammaffaa rabbi ammumatti si haa furuu jettan mucaan mana hidhaatti gaffuramee amma baheeraa jechuudha. Sinigalee kanaaf kanuma wanni narra ga'ee kanuma. Amma yoo asirratti illee suuraa isaa fidee obboleessa kiyya qabame jedhee boo'ee waan isin cinqu malee maal malee hin ta'u maqaa doktoraatillee hin ta'u isinillee ciquun hin ta'u jenneetuma karama keessaa kanaan taaftaaf jennee barbaanne akka bayu ijoolleen na gargaartan na bira dhaabattan hundi keessanuu galatooma namoota baay'ee na bira dhaabbataa ture akka inni argamuuf warri na waliin barbaadaa ture torbaan guutuu jechuudha guyyaa 10 kana guutuu warri na waliin barbaadaa ture baay'ee. Media irratti dhufeen himatti malee namni karaa keessaa itti madhee na gargaaraa ture baay'ee argumaafuu jechuudha bakka inni bu'ee arguufu warri waliin barbaadaa ture baay'ee. So kanaaf maal isin jechuu barbaade haalli amma biyya keessatti deemaa jiru baay'ee ulfaataadha dhuguma rabbi ittiin ulfaata rakkoo amma deemaa jiru biyya keessatti deemaa jiru kana rabbi haa laaffisu nama hundatu waan kanarraa booyaa jira haalichi gaarii miti. An hundaafu akka nama tokkotitti torbaan tare warri viidiyoo kiyya dhageettanii isinitti cinquun barbaanne isinittillee himachuu hin barbaanne yaa'u rakkoo boru keessa darbuuf jecha maaliif guyyaa 2-3 nama tokkoof lamallee taatu namoota na jaalatan irriba dhabsiisaa gaddisiisaa yaa'u yoo qabamellee achitti nafanii ima bayanii
gifaabil karchaleno gifaabil yoo warri mootummaa qabe la agaruu jedhaniituma gara qawwee itti hidhanii gara huduuda gara faannoo achi oofanii yookaan illee warra kaan illee taate akkasuma minaamin gifaabil qawwee itti kennanii dhudhukaasa yookaan numa gaabroomsaa yookaan numa bilisoomsaa lamaanirraa takkan dhabu jedhee waan yaadeef isin cinquun barbaanne amma san hundaa rabbi nu oolchee bayeeraa jechuudha mucaa xiqqaadha waa takkaan beeku ijoollee waggaa 18 akkas 17 oma akkas yooma xiqqoo wayiiti yooma qal'oo wayiiti xiqqashoo garbuu kana jira baddaa kennatan garbuu kana nyanyaatetuma qomatii tol dheeratee nama guddaa seeyanii qaban natti fakkaata I don't know ala kullaaluma akkasiiti eega waan gaafa biyyaa bahee haga biyyaa bahee dhalate yookiin guddate natti fakkaata amma qaamana osoo arge waluun beeku obboleessa keetii naan jedhetu manaa dawwala warrillee obboleessa keetii manaan jedha malee nama eegaa haga biyyaa bahee yoo dhalatullee baate guddate waliin beeynu ani waggaa 21 wuccaa garii jira jechuudha gaashee naan jedha amma yoo naa dawwala gaashee waan naan jedhe yookaan gaashee silkii naa bitii gaashee wuccaa garii na oofii gaashee konkolaataa naa bitii minaamin waan naan jedhuufi malee akka obboleessa amma isin wal beeytan sanitti waliin beeynu wuccaa garii kana ture kaan wuccaa garii ture garuu waan duraan gaashee naan jedhe silkii himoo kana fa'aa naa sosobatuufi gizee inni dhengadda qabamu obboleessa mi xiqqashoo qalbiin na cabe isin galee haguma isinii wal beeynu kanaa waliin beeynu kama dhugaa dubbachuu yoo ta'e garuu obboleessa enna ala kulli hal maalisin jechuu barbaade ulfaadha galatooma rabbi sina kabaju ijoollee kennamu ijoollee baay'ee waliin beeynu yommuu ijoolleen baay'een obboleewwan kiyyaayuu nama tokko yookiin lama tokko yoo taate malee nan beekan yommuu gara nama 10 wayiin gayanii nama tokko mulaman na beeka nan beekan kuwwan eegaan wuccaa garii deeme warra dhalatan gaafa wuccaa garii deeme warra daa'imaa tira obboleewwan humaan tiruu jechuu obboleewwan mana lama faadariin jaartii lama qaban maashaallah akka anaa kana hiyyeessaa miti rabbi raafmataa godhuu fi harmeetii yaawwachi lama qabanii ijoolleen mana ay guddollee nama lama moo tokko na beeka obboleewwan kiyyallee nama tokko moo laman na beeka kuwwan nan beekan gara 10 wayi obboleewwan baay'ee qaba irra hedduun nan beekan jechuu baay'eedha garuu gaashee hunduu gaashee naan jiran kana beekuuf kana beeynellee gaasheedha garuwan hangafa waan ta'eef gaashee naan jiran ka gaashee naan jiran isin galee haajicha obboleessa akkana qabdanii isin obboleessa isin beekne akkana dhamaa kana qabdanii garuu isin obboleessa akkana dhamaa kana hin qabdanii obboleessa ajaa'ibaati obboleessa ajaa'iba qabde obboleewwanti obboleessa akkana dhamaa kana qabdanii isin garuu obboleessa akkana dhamaa kana hin qabdanii koomenti barreeffame hin qabdanii kabara dargii faa biyyaa bahe bara wayyaanee faa biyyaa bahe hin qabdan akkasi santu ture ala kulli hal walumaa galatti amma inni baheera ijoolleen karaa keessaa na gaafataa turtan viidiyoo san argitanii yaada kennataa turtan hundumti keessanuu ulfaadhaa galatoomaa rabbi isin haa kabaju isinin jechuudhumaaf kanuma isinitti himuufi warri viidiyoo san dhageettan የጊዜ ጉዳይ ሆነ ነው isinin jechuudhuma kanuma isinitti himuufi inni karaa biraa mootu warri karaa feesbuukaa dhayxanii lola addunyaa sadaffaa bantan koomentiin keenya gara 11,000 wayii tareera tokkoffarra jira amma anaayyuu yaaddoo natti naqeera jaalalli keessan yaaddoo natti naqeera birrii kana yoo fudhee jedhe yoo carraan nagahee birrii kana fudhee nuun bira kaayadhaa waan jedhu yaadda yaara miliyoona 3 kan birrii hagana gahu kan eenyuma amanee bira kaadha namni hundi hattuu ta'eera jedhe cinqamaadha jechuudha maaliif koomentiin keessan fagaate 10,000 laa ilaaha illallah bismillah jettanii tuuxan jedhan akka nama birrii kana lakkaa'utti namatu isin arge kaameraan isin argee maal laan jedhan beeytanii hordoftoonni kee akkatti qubaantuqee kana akkana qubaantuqee akka baalxazaaritti birrillee akkatti qubaantuqanii lakkaaniimi akka qubaantuqee xaggora jedhan
Qubaan tuqee xaggoodha jedha. Qubaan tuqee xaggoodha jedha. Abdii koo mangistii jirta qajeelaa nagayaa xaggoodha jedha. Qubaan tuqeetuma xaggoo jedha. Sini galee eenyuun bira kaa'adhamu namni amanamaan eenyuun himee nama 200 kana keessa kamileena sadii kana bira kaa'adhu. Nama baankiyyuun amanu miliyoona sadii kana amanee baankiyyuun kaa'adhu. Seenaa bira seenaa malee seenaa si bira kaa'adhu. Yoo fedhe yoon fedhe seenaa yoo fedhe na bira kaa'adhu jetti. Na nyaatu heddii bar. Na nyaatu heddaa. Nyaatu wallaahi. Yoo fedhe na bira na nyaatu heddii bar. Maayet. Boorsaa qabdaa? Eesii. Eesii. Boorsaan kan bu'uura miliyoona sadii. Akkana goote. Akkana goote mara. Qolfee. Otoo feete. Kadubaa irraa akka dawwalu kun maali nagumarraa daarektii. Aloo. Waalaikum salaam. Nagaya. Fayyuma. Alhamdulillah silkii kan nama argee kan obboleettii yaa madaama dhumte. Obboleettii yaa namitti mannoltee biyya namaa silkii beekani. Hayyee. Ati kun hain karena sagalee si hin sagaleen qabeessaa jenneen wanti jirti hakima jirti jedhanii yookaan duute nuun jedhanii wallahi waan wallaalee kun mataan dhukku yeroo kenna. Naa asirratti dawwalee asii barbaadu naan jedhan maal jetta. Maa bada lubbuwaan maa eessa barbaadare waa ambaase waa maktaba ta'e maktaba isii irraan ergitan gaafadhu kaa. Maktaba gaafannaani in jirti nuun jedhani nu dawwalle sagalee fi dhaqee malee jirti nuun jedhanii namitti akkasiin jettu suni kanaanin jirti jettee ni taragaagaa nuun jedhanii okkeenaan jirtu namitti. Hin taragaaggaatanii reega warri maktaba taragaaggaa isiniin jedhe. Akkamitti sagalee isin dhageenye taragaaggaa nami maal. Eessa jirti isiin eessa deemte duraan? Amma maal si gargaaru reeyaan? Asli si gargaaratti tokkotti fotoo sillee galaksee si gargaare naan jedhani ani maalitti. Suuraa isii tiktook irratti garsiidhisee asliin si gargaaru siin jedhanii? Nama akkas siin jedhe malee ati nan beeytu kaa? Ani sinin beeku amma kan arganitti ture keessa. Bakka ishii waan gootu suuraa isiitii fi maqaa isii guutuu ganda aanaa isii karaa wannootiin erge waasaappii qabdaa?